biiroon fayyaa Oromiyaa kenna tajaajila ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS tajaajilamaa biraan gahuudhaaf tajaajilli akka jiraatu gochuudhaaf sagantaa ittisaaf to'annoo HIV/AIDS akkamitti hoogganuu qaba kan jedhu tarsiimoo akka biyyaatti bahe akka addunyaatti akka Afrikaatti bahe baafatee hojiirra oolchaa jira. Isa kanaanis tarsiimoowwan kunniin kan irratti xiyyeeffatan tokkoffaa tajaajila gorsuu fi qorachuuti, lammaffaa tajaajila yaaluuti, sadaffaa tajaajila to'achuu yookaan kontirooliingii kan jennudha. Tajaajiloota kana qorachuurraa kaanee yoo laalle akka naannoo keenyaatti yeroo ammaa raawwiin jiru naannoo parsantii 83 irra gahuun danda'amee jira. Tajaajila yaaluutiin ammoo naannoo parsantii 81 irra gahuun danda'amee jira. Amma vaayirasii dhiiga keessaa gadi buusuutiin ammoo yookaan sarri 95 kan jennu isaan ammoo naannoo parsantii 95 irra gahuun danda'amee jira. Tajaajila kana galmaan gahuu keessatti tajaajila qorachuu fi gorsuu fakkeenyaaf fudhannee yoo laalle tajaajilli kun inisheetiifoota adda addaa kanneen akka ajaja ogeessaatiin qorannoo raawwatamu akkasuma fedhii tajaajilamaatiin namni barbaade fedhii isaatiin kan qorachuu danda'u yookaan voluntary council testing kan jennu isa kanas dabalatee gama biraatiin inisheetiifonni ofiin of qorachuu yookaan namni qorannoo ofii isaatii gorsa ogeessa fayyaa irraa erga fudhateen booda qorannoo HIV/AIDS ofii isaatii gaggeessuu akka danda'u inisheetiivonni akkanaa kunniin illee jalqabamee jira. Gama biraatiin maatii vaayirasii HIV/AIDS dhiiga isaanii keessa jiru duubaa hordofnee haadha manaa duuba abbaa manaa haadha manaa yookaan abbaa manaa duuba immoo ijoollee isaanii namoota isaan waliin jiraatan namoota isaan waliin walitti dhiyeenya sirrii saaxilamummaa qaban isaan adda baasnee qorannoo gaggeessinuudha. Qorannoon kun index case testing kan jedhamu yeroo ammaa dhaabbilee fayyaa keenya keessatti hojiirra oolaa jira. Bu'aan guddaanis karaa kanaan argamaa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni erga qoratamaniin booda gara yaalaatti akka seenan erga gara yaalaatti seenaniin booda ammoo hammi vaayirasii dhiiga isaanii akka gadi bu'uuf hojii gochuu kan jedhu irratti hojjanna. Hojiin kun immoo keessumattuu hammi vaayirasii dhiiga isaanii keessa jiru erga gadi bu'een booda immoo akkuma nama kamiituu misooma keessatti hirmaachuu akka danda'an fayyaa qabaatanii jiraachuu akka danda'an gochuu kan jedhu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Gama kanaan immoo lammiin hammi vaayirasii dhiiga isaa keessa jiru gadi bu'e barnoota barachuu danda'a, daldaluu danda'a, oomishuu danda'a. Karaa kanaan biiroon naannoo kanarratti xiyyeeffatee kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Dhuma irrattis keessumattuu rakkoolee kenna tajaajilaa kanatti danqaa ta'an furuudhaaf fakkeenyaaf tajaajilamtoonni qoricha irraa badu, qoricha gargariin kutu, hordoffii isaanii gargariin kutu. Kun maaliif ta'a kan jedhu qorannoo guddaa akka biyyaatti fakkeenya guddaa ta'uu danda'u yeroo ammaa kana hojjannee ji'a tokko hin caalleen booda immoo ifoomsuuf deemna. Bakka qaamoleen garaagaraa dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa garaagaraa jiran bakkeewwan hooggansi mootummaa sadarkaa ol'aanoon argamanitti sadarkaa biyyaatiif sadarkaa naannootti irraa hirmaattonni bakka argamanitti akkasumas ogeeyyonni fayyaa garaagaraa dhimma kanaan wal qabatu argamanitti kan ifoomsinu ta'a. Gama kanaan immoo rakkoon kenna tajaajila ittisaaf to'annoo HIV/AIDS ni furama jennee yaadna. Maaliif namoonni baay'een yeroo ammaa qoricha gargariin kutanii kan sababoota garaagaraatiin rakkoo nageenyaatiin akkasumas bakkeewwan albuunni garaagaraa itti ba'u akkasumas rakkoo tiraanspoorteeshinii fa'aa wal qabatee isaan qunnamu giddugaleessa godhachuun tajaajiloota yeroo gargariin kutanii argina waan ta'eef isaan kun immoo maaliif qoricha gargariin kutuu kan jedhu qorannoon adda baasee ifatti yeroo ammaa xumuramee jira waan ta'eef kan waliin ilaallu ta'a. Kun immoo akka naannootti akka biyyaatittuu fakkeenya guddaa kan ta'u waan ta'eef naannoleen biraallee kan irraa baratan ta'a. Galatooma.